otoo dhiiga obboleettii kanaa qalanii bineensa dhobaasin adaraa keessan Oromoo haa qaqqaban namni obboleettii wajjiniin dhalatan adaraa amantii qabdanii sin qabe waaqa sodaatanii sin qabe koppiliingi shoorii naa godhaati dhimma ilaallatu biraan naagaa namoota baay'ee biraa kanaa ga'uu fi koppiliingi shoorii naa godhaani koomentii homaa sinirraan barbaadu adaraa keessan hundumti keenya yoo hin baane malee boru waan taanu hin beenu waan nu mudatu hin beenu obboleettiin keenya akkuma keenya dalagattee jijjiiramuuf kan isheen baatee mana namaa keessatti cannaqamaa jirtu lubbuun shamma darbuurra ga'eera adaraa keessan koppiliinki shoorii naa godhaati dhimma ilaallatu biraan naagaa keessumaa mubaarak masammaa fi soolan biraan naagaa jechuudha sagalee kana mucaa kana akkuma asirratti argitanii maqaan ishii Masarat Tasammaa jedhamti dhalattuu Wallagga Bahaati biyyi isheen keessa jirtu biyya Suudii keessa jirti edda deemte waggaa tokkoof ji'a 5 fixxeette jechuudha waggaa tokkoof ji'a 5 kana barriitti qollofamee jira jechuudha haala dararaman taane keessa dhaqan isheen jirtu maadaamiin barriitti qolloftee jirti amma immoo suruma saayyuu qulfii mana keessaa kaastee hamma mana ishiitti irraa cuurrattee jirti jechuudha qulfiyyuu mucaan kuni manicha keessaallee baatee haa baatu haa baddu jennee yaalii gochaadha turre mana kaasee hamma gibbii goodaatti barreen qollofameetu jira yoon qoshaasha gatuu gadi bayyuu ijoollee ishii fi abbaa manaa ishiidha kan na duukaa ba'u jettee jirti dalaraman taane keessa jirti isarra darbee maadaamii hin tumtii amma garuu gara ajjeesuurra geessee jirti jechuudha haaduudhaan na doorsisaa jirti jette waggaa tokkoof ji'a 5 kana hamma dhufees taa'ee manni lama kilaasiin lama hin banamu jette gaafa nan safara isaa ga'u yuunitii natti oriiti jette mucaa kana amma baay'ee doorsisaa jirti maadaamiin ishiyyuu yookiin qaltee dhiiga ishee jawwee obaasuudhaaf ta'uudhaa danda'a wanti isheen gootu hin beekamu adaraa keessan otoo lubbuun ishee hin darbiin nyaata illee argachaa jirtu hojiin illee itti baay'ee tarbarlee rafaan jirtu maadaamiin dararaa jirti warra beerootti nageessi jennaanii fayyaa kemiti du'aa keeyyuu biyyattuu sin gashunaan jette yoo duute immoo as keessatti yoo si ajjeese immoo hambiraan fidadhaa siin immoo reenfa keeyyuu biyyatti hin gashuu fayyaa kemiti naan jette adaraa keessanii gargaaraayi silkii ishiillee xalafatteetu jirti jechuudha maadaamiin silkii ishii fi silkii mucaa walirratti xalafatteetu jirti sagalee isheen naa qabdu otoo dhageessanii dhugaa dubbachuuf asaasteetu sagalee naa qabdi silkii akkatti burratti cuqqaalladhee san dhaggeeffadhu hin dhaga'amu jechuudha sagaleen ishii akkatti dubbattu illee qabdu akkatti silkii qabattu illee qabdu silkiiyyuu dhokatteetudha kan isheen qabattee jirtu isayyuu sagaleen ishii hin dhaga'amu waan isheen jettu hin dubbattu hin dhaga'amu Oromoo otoo mucaa kana hin ajjeesin maadaamiin qaluudhaaf itti qophoofti jirti waan ta'eef akkasuma abbaan manaa ishiillee waan hin taane irratti raawwachuudhaaf dararaa jira waan ta'eef mucaan kun cinqama mana hin jedhamne keessa jirti adaraa keessan otoo anaaf isiniin qabdu akka lubbuun mucaa kana manicha keessatti qalamee jawweedhaan obaasne dhiiga ishiniitiin kuni maal Oromoo sheerii godhaati qaqqabaa mucaa kana mucaan kun akka dubbattee jirtutti haalli isheen keessa jirtu ulfaataadha namni dhaqee baasuu hin danda'u yoo poolisii qabatanii dhaqanii mucaa kana achi baasisan malee akka isheen itti haasa'aa jirtu baay'ee ulfaata haalli isheen keessa jirtu baay'ee tokko ulfaata adaraa keessan akka lubbuun ishee achitti hin baane gaafa isheen duute miidiyaa irratti eenye birrii walitti cuurre reenfashi biyyatti erguurra utoo lubbuun ishee keessa jiruuti oolchachuudhaan wayya adaraa keessan sheerii koppiliinki naa godhaati mucaan kun akka achi keessaa baatu lubbuun ishee guma fayyaa akka achi keessaa baatee gara biyya isheetti imaltu adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'u keessumaa ijoollee Wallaggaa sheerii du'eetii naa godhaachuudha du'eetii godhaati dhaloota baay'ee biraan ga'a mucaan tokko sagalee taatee turte nama 10 qofatu sheerii godheechuudha viidiyoo sana seenaa Wallaggaa kan jedhamtu mucaa kana sagalee taatee turte nama 10 qofatu sheerii godhe adaraa keessan harki keessan si hin dadhabu lubbuu obboleettii kanaa ooshita gaafa sheerii goote sheerii qofa naa godha adaraa keessan lubbuu obboleettii kanaa baraaraa ta'u lubbuun ishee madaamin koo mana keessatti naqalu weddii kilaasiin lamaa hanga ammaa hin banamu wanta keessa jiru hin beeku maaloo Oromoo koo na dhaqqabaayi naqalu weddii na doorsisti mana natti qolloftee birrii natti qolloftee jetti obboleettiin keenya tokko ayyaa jireenya biyya Oromaa waan isheen nu goone qabdu waan isheen lammi keenya goone qabdu obboleewwan koo adaraa keessan viidiyoo kana sheerii godhaati dhimma wanti kun ilaalatu biraan akka geessanii mucayyoo kana obboleetti keenya kana akka lubbuu ishee baraartan adaraa keessan isin jedha akkuma beekamu ka obboleettiin keenya kuni kan jiraatu Saudi Arabiyaa keessa jiraatte erga dhuftee waggaa fi ji'a 5 jettee jirti mucayyooni erga biyya kana dhuftee jechuudha addisiidha waan duraan keessa turtee miti isa keessatti iyyuu madaamin ishee dararaa hedduu keessa jiraachaa jirte si ajjeesaa ishi biirootti na deebisee naa si ajjeese tanini
jiraadhisitii du'aan keetuyyuu biiroo dhaquu biyya singaltu asumatti kabraatiif fidadha malee si ajjeesee naan jettee doorsisaa hedduudha akkasuma hirriiban qabu nyaatan qabu jettee obboleettiin keenya kun bu'aachaa jirti jechuudha. Oromoo koo maaliif ta'e garuu carraan keenya maalii kan keenyaa kun bakka hundatti Oromoon kun bakka hundatti maal siqaayii hedduu agarra. Keessattuu lammiin Itoophiyaa kan jedhamu hundisaa bakka hundatti siqaayii hedduu agarra jechuudha. Obboloota koo adaraa keessan waliif dabarsaa. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti galuun beeknu hunduma keessan bakka jirtanitti waaqayyo siif faana haa ta'u. Obboleetti keenya dararaa hedduu keessatti ijoolleen keessattuu gola madaamii keessa jirtani adaraa keessan waliif sheerii godhaati obboleetti keenya kana akka isaanii dhaqqabanii lubbuu mucoo kanaa baraaran ajjeesuu heddii naqaluu heddii albeedha na doorsisaa jirti jechee himachaa jirti jechuudha. Kanaaf immoo obboleewwan koo adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'u. Obboleetti keenya kana dhaqqabaa gaafa duune waliif boo'u reeffa walii galchuurra har'a jiraa yeroo jirru kana walii boonye jiraa keenya biyyatti galchuu jechuudha. Kanaaf adaraa keessa waliif mirmadhaa adaraa walii mirmadhaa obboloota koo isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaa fi hedduu namatti dhagahama. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti galuun beeknu ijoollee maaliif injirraan silaa soba taatee jirti akkuma agartani kanumaafuu immoo walii mirmachuu qabna numata walii mirmataa keessattuu ijoolleen mana madaamii jirru qimamocha mana madaamii jirru walii mirmadhaa waliin tuffatinaa waliin gatinaati viidiyoota namaa yoo agartani irratti hojjedhaa irratti bakka argitanitti viidiyoota qabda irratti hojjedhaati waliif sagalee ta'a nuti waan nun goon hin qabdu iyyummaan turis iyyummaa tanatu waan hunda nu gochaara iyyummaa keenyatu har'a biyya ormaatitti akka albeedhaniin akka wariitti nu qalaa jiru jechuudha. Adaraa obboloota koo odoo amantaadhaan kutaadhaan gandaa waliin qoodin adaraa keessanis siniin jechuu jaaladha obboloota koo ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jecha egaa hordoftoota koo warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a hortaa jirtan immoo galatoomaa ulfaadhaa isin jira. Egaa akkuma argaa jirtanii viidiyoo dura dhageettii irratti kaa'ee obboleettii keenya tokko akkuma anaa akkuma si'iiti biyya ormaa kana keessa oftee hojjechuudhaaf inni erga ishee hojjechaa jiraate immoo dararaa hedduutu irra gahaa jira. Akkasuma immoo madaamin ishee sin ajjeesaa sin qalaa hin galtu asii jechaa jirti. Akkasuma immoo akka waan jawwee mana qabaniitti micayyoo himaa jirti. Jawwee akka mana qabaniitti mana tokko hin jira jedhanii jiranii ijoolleen waaqayyo haa beeku. Ani garuu mana kana ofii kootii jiru argeellee hin beeku garuu ijoollee baay'een mana tokkotti hin jira kilaasii tokko hin baran jedhanii jiru. Jawwee kana akka waan seexanaa gabbaruu natti fakkaate. Kanaaf isana nyaachisuu heddii jedhanii taasa'aa jiru. Kanaaf jettee akkas taasa'aa jirti obboleettiin keenya jechuudha akka isheen itti matteetti. Kanaaf obboleettii keenya osoo isheen jirtu haa dhaqqabnu jechuudha. Kanaaf oliif sagalee ta'aa hundi keessaniyyuu obboleettii keenya kana akka du'a ishee baraarsinu jechuudha. Waan iyyummaa nun goone waa qabdi miti. Kanaaf waliif sheerii godhaa isiniin jedha obboloota koo nuti osoo akkanatti xaarru oduu akkanatti mudhii hidhannee kana mana dhiqaa oollee ejjechaa oollee faanti nu gubattu kana keessaa immoo namni nu qaluudhaaf nutti fiiga diini nu qaluudhaaf nutti fiiga. Waaqayyoon obboleettii keenya kana immoo harka diinaa keessaayis waaqayyo ishee haa baasu. Baay'ee namatti dhagahama obboloota koo nyaannan tun nama nyaatti. Kanaaf obboleettii keenya haa dhaqqabnu dhimmi ilaallatu biraan gahaayi akkuma jedhan poolisii yoo ta'e malee baduu hin dandeessu yookiin namni biraa baasuu hin danda'u jedhamee jira. Maaliif barriinis xiqqollofamee waan jiruuf akkatti baatee badduu hin qabdu. Kaameraa adda addaatu jira akkatti baatee badduu hin qabdu. Kanaaf poolisichi achii dhufanii poolisiin achii micoo kana yoo achii baase malee biirottis hin deebisu jettee jirti. Kanaaf sagalee ta'atii dhimmi wanti kun ilaallatu biraan gahaa isiniin jedha. Hordoftoota koo waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jedha obboloota koo qimamoota koo kan akka mana madaamii jirtan waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Nuti maaliif akka carraan keenya keessattuu warruma lammii Itoophiyaa kana waan akka carraan keenyas kana ta'eef hin beeknu du'aan yeroo hundumaa du'aan dararamna. Akkasuma immoo doorsisoo garaagaraatiin nurra gahaa mana madaamii keessatti jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya sagalee haa taanu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hedduu nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo jechuudha. Waaqayyo ishii duukaa ta'u obboleettii koo waaqayyo si wajjin haa ta'u harka diinaa keessaa waaqayyo si haa baasu. Wanti goonu hin jiru wanti goonu sheerii gochuudha namoota dhimmi ilaalatu biraan ga'uudha wanti goonu jechuudha. Kanaaf akkasuma kadhannaa keechan godhaa fi waaqayyo obboleettii koo harka diinaa keessa si haa baasu isiniin jedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti wajjin.